Yooyyaa kabajamtootaa fi hordoftoota Quebec Tube, nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha durarratti warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Asumaan gara qophiitti isin dabarsina. Akkuma beekamu biyyittii Itoophiyaa jedhamtu tun namoota ifittummaa fi bolola aangootiin guutamaniin diigamaa jiraachuunis wal nama hin gaafachiisu. Nutis kana bu'uureffachuun Baacoo, Leenca, Waraabessaa fi ilmaan waraabessaa tokko qabannee isiniif dhiyeessuudhaaf jirra. An ka isin waliin turu obboleessa keessan Amme Kichuudha. Hamma dhuma sagantichaatti nu hordofaa jecha asumaan gara qophii keenyaatti isin dabarsina. Leencaa fi Waraabessa. Ijoollee waraabessaa sagalii fi leenci tokko waan nyaatan barbaacha adamoo deemanii laga keessatti arraageessa 10 adamsanii qabatanii. Leenci arraageessa tokko waraabessota 9 kennee ofii isaatiif arraageessa 9 fudhate. Isaanis hojii isaatti aaranii, obbo Leenco maaliif tokko qofa nuuf laatte ofii keef 9 fudhatte jedhanii gaafatanii. Leencis isin 9 waan taataniif arraageessa tokko yeroo isiniif kennamu 10 taatuum, ani immoo kophaa kooti arraageessa 9 wajjin 10 ta'a, akkasitti walqixa taana jechuudha jedhee arraageessa 9 fudhatee mana isaatti galfate. Waraabessotnis baay'ee aaranii arraageessa tokko qofa fudhatanii gara mana isaaniitti galanii abbaa isaanii arganii waan leenci isaan godhe itti himatan. Achi booda abbaan isaanii aaree ammumaan deemee isinii deebisiisa, ishee tokkittii kanas fuunee deemna koottaa jedhee ijoollee isaa wajjin gara mana leencaatti sokkee. Ijoolleen waraabessichaas abbaa isaaniitiin nutti haa hafu, leenci baay'ee cimaadha, otoo deebinee wayya jedhanii abbaa isaanii kadhatanii. Abbaan isaaniis isin maal beektu, akkaan ittirraa isinii fuudhu anatu beeka jedheem. Yommuu mana leencaatti dhihaatan abbaan isaanii ijoollee isaatiin akkas jedhee gaafateem, maaliidha inni akka urjii ifu sun? Ijoolleenis ija leencaati jechaa sodaataa deebisaniifi. Yommuu kana leenci utaalee mana isaatii ba'ee fuuldura abbaa isaanii dhaabbate maal barbaacha dhuftan jedhee ija itti babaase. Abbaan waraabessotaas fuula leencaa yommuu ilaalu naasuun waan jedhu wallaalee kunoo arraageessa sii fidnee hunda isaa siitu fudhachuu qaba obbo Leenco jedheem. Arraageessa isa fidanii dhufanis hollachaa leencaaf kennee ofii isaas ijoollee isaas harka duwwaa galche. Fakkarsuun waraabessaa hamma fuula leencaa argutti jechuudha jedhama. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya, Baacoo kana irraa akka waa barattanii fi ittiin bohaartan abdii guutuun qaba. Chaanaala keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha hamma qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaa isiniin jenna.